oolmaa kiyya har'aa jimaataa jechuudha. Bakka viidiyoo irraa baddee jettanii roobni roobu viidiyoo waraabuu na dhoorge meeshaa gayyaafnee nuu jennee duumessi deebi'aa sodaanni ol deebifna gadi haasullee hifanne shaayii kiyya dhugaa harrame buddeena xiqqishee wayii waliin hojjanna laaqana har'aa itti guyyaa jimaataa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma asitti argitan kanatti tasalli kaciree irraa itti dalagannee nyaannee jechuudha. Shaayiileen kaciree irraa fi shaayiin kun shaayii akka kaleessatti danfee akka inni itti diimatu bareedu laala. Qallaalii kanallee mi'aawu hedduu ulfaadhaa galatooma namoonni hedduu maal jettanii wanna hunda karaa salphaa fi haala salphaa ati nutti agarsiiftaa baay'ee nutti tolee jaalannee jirra warri jettan naaf galatooma isiniin jedha. Asitti absiitii buusuu hedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuni makrajii itti qeqqecannee dhiqannuuni. Haaluma argitan kanaan absiitii yookiin ammoo tuyyuu bulluqaa buddeenaa hojjechuu henna. Jalqaba irratti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shaayii osoo hin dhugin waan hojii kana eegalee fi dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo sagalee kana irratti isinii qabu matatu na dhukkubaa xiqqoo na dabbara na ulfaata. Du'aayii godhaa akkasuma immoo laayik sheer waliif godhaa isiniin jedha. Itti aansuun buddeena kana lixii jechuudha. Guyyaa 2 oolee jira. Irraa dhiqa jechuu maaliif jennaan ijji akka bareedu jedha. Ogeettii buddeenaa ta'ee isin barsiisa odoo hin tahin gubbaa isaa sanii xiqqoo akka waan arri'aa yookiin ammoo tuyyuu shaaggatuu jedha jette. Sila afaan feetaniin isin fayyadamuu dandeettanii irraa eega dhiqnee kaanee wal fudhachiifnaa sukkumnee baay'ee xiqqishuudha jechuudha buddeenni. Buddeena hin beeytanii osoo hin tahin as keessatti waan hedduudha wanni haasa'uu qabnu. Wanna baay'ee qabadhee ani isinitti himuu barbaadu har'a waa'ee meeshaati. Meeshaan hedduun jechuudha gatiin isaa qaala'ee jira. Qaala'iinsa meeshaa maal fa'aa dabalee akkasuma ammoo tuyyuu maal bitachuu dandeenyaa fi warroonni meeshaa fakkeenyaaf mana guutuu sibira bitatee ji'a tokkotti fixee ji'a 2 fixee gaafii namoota hedduu keessaan na gaafataa jirani. Akkasuma ammoo bilbila bitachuu kee mabruuk horinaan jettan Allah yibaarak fiikum isiniin jedha rabbiin hundaa dabaluu dabalee rizqii nu haa kennu. Akkasuma ammoo tuyyuu warra bilbila guddaa bitatee kompiitara istiidiyoo banatullee rabbi na taasisu nama hawwii fi mul'ata guddaa ofirratti qabuudha. Rabbiin akka na bira dhaabatu wanna hundarra du'aa kana kadhattan barbaada. Ana ektaa jabaa'ikum yaa jama'atul khayri isiniin jedha. Itti aansuni lixii kennaa haala kanaan qal'ifannaa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni jechuudha. Mucattiin takka daa'ima qaata keessa Dubaa irraa bitattee na bira kaayattee jettee na dubbisii siin jedha na dubbistuu barbaada. Erga qal'isee geessee bishaan duraa irra kaayee jira. Laastikii kana eenyutu yaadatame asitti kaameraan ammoo xiqqoo na jalaa cinatti dabee dhiifama. Erga sanii jechuudha haala kanaanii lixii kennaa bulluqa godhuu fi yookiin absiitii isa jedhanii san hojjechuu fi laastikii san lamaatti qicee jira. Laastikiin suni gara jechuun milliititti yoo deebifnee jenne millii 500 kuma jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ara ingeettu millii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Hedduu xiqqoodha millii 500. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ishee saamunaan safaransanii saamunaa taayitii dagadhee jira biyya arabaatitti hedduu isin fayyaddi kenneetoof akkasuma ammoo tuyyuu lixii ittiin buufachuuf dhugaa rabbii ani garuu baay'ee na fayyadde hedduu galchee erga geesseedhee bulluqa kiyya bishaan irra bubuusee akkana jalaan gaagolleetti qadaadee hanga jechuudha inni qorruu eegasii ammoo tuyyuu misira keessaa gooraa jira. Har'a misira xaayitii hojjechuu yookiin ittoo diimaa hojjechuu hedha. Misira kana xiqqoon affeelanii bilcheessaa akka jechuudha yeroo saambusaaf sirri bilcheessinuu salaxaa adda addaatiif sirri bilcheessinuu hin bilcheessinu xiqqoma yoo inni laafee jedhee misirri baay'ee waddatee jira. Wanni hin waddanne hin jiru. Misirri diimaan kiiloo meeqa yoonaan jettan abboo 380 birri 400. Yaa rabbi kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka bishaan hangaan dhiqu bishaan naa danfuu fi dhiqiitii isaa ammallee dhiqee misirri duudaan jechuu yookiin misirri gabaabamatti indaakkamiin kun ka qola irra qabu haga barbaadan dhiixanii yoo itti naqxan yeroo affeelamee ka'ellee turii baay'eetu keessaa jiga kalarii isaati yookiin qalamii isaati malee wasaka isinitti fakkaateen isiniin jedha kunoo maashaallah akka inni itti barbaadu bareedu. Misira abashaa odoon ta'in kun misira faranjiiti. Dhugaa rabbii dubbachuuf Ramadaana saambusaaf bite isin sobuun barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga bilcheessee geessee saanii kana naqadhee saanii kana namootiin barbaadan gatiin xiqqoo ol ka'a malee ni jira.
Ajajatsuun lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 waatsaappii teelegiraamaan heloo jedha. Hanga inni qorru asumaan hanga lixiin gargaluu ittoo kiyya yookiin ammoo misira kana waxii diimaa ittoo diimaa hojjechuu barbaada. Shunkurtii quncifataa jira. Qullubbiillee qabu. Har'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni qabdan koomantii jalatti na ergisaa yookiin naaf laadhaa yookiin naaf liqeessaa bitee isiniif kaffala. Laayik godhaa akka baay'ee isin wajjin bohaaruu waan barbaadee fi shunkurtii keenya kattafne geessina. Maktafaan kunillee yeroo tokko tokko guddaan dhabama, yeroo tokko tokko xiqqatu dhabama. Waan isin ajaa'ibaa irra miyaa jamaa jireenyummaan addunyaa kuni meeqa akkam isinii guutti natti hima. Wallaahi ani asiyyoo guutu asiin hir'atti, asiyyoo qabu asiin baati, asiyyoo harkisee qabu asiin mucucaatti. Isin hoomee akkamii ana bichaamoo namuma hunda isiniin jedha. Garuu maatileen kiyya huni baay'een isaanii shamarran natti haasa'anii irra caalan akkas jedhee yaada. Kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bulluqa kennallee itti goonee ammaa gargaluuf kenne amma ammootuyyuu shunkurtii kenna bilcheessinee waddinee afaan ammaa namni hedduun fayyadamuun aqulaallaanee booda sanii ammoo wantoota nu barbaachisan itti goona. Dirqamaa miti kanatti godha. Qimamii adii itti godha, kororimaa itti godha, baala foonii yookiin sigaa maxbashaa yookiin roozmeerii itti godha, maaliyyoo itti godha. Isin hin cinquani barbareen waa marqabsiisa manatti manne qabaatan itti godha, dhabdan itti dhiisa. Erga shunkurtiin bilchaatee zayitii kiyya itti geessee zayitillee baay'ee ittiin baay'isne. Wallaahi isin wajjin qalladuun natti tola. Jireenya kana namni hedduun ufiin cinqa, isinuu cinqi ufiin hin cinqina abboo maal abbaa isaa. Kanaafi barbareen akka bilchaatuuf zayitiin qophaa'an ta'u roobni yeroo hundaa kana rooba midira roobaa irreessu akkuma beekamu naannoo tokko tokko fakkeenyaaf jechuun gara gadabii gara diida'aa midhaan bahaa hiniidhalee roobaa hin jiru maatiin roobni hin jiru dhabamee yoo jechuun dhageessan asiillee waan hin roobne sobboyya akkasumatti fakkaanne kaleessallee jechuudha maatii kana gabayaa manaa bahee video hin qaba rooba jennaan jecha ajaa'ibaa kanatti irratti rooba nagaan waaqaaf suroote haarannee jechuudha qophii oolmaa kiyya ramadaan guyyaa jimaata fi oolmaa kiyya jedhee osoo anumni umuuriin roobee duwwisa kanaaf hordoftoota fi wantoota kiyyaa isin jaalladhaa isin kabaja yoo naannifatee roobni jaanii jedhe yeroo buddeena godhutti isiniif viidiyoo xiqqoo godha ittollee agarsiisutti isiniif xiqqoo agarsiisa yoo bunaa hin danda'amne roobni wakanaan beekaa isiniif jedha yaa rabbi rooba nagaan nu godhu rabbiin nama galee jechuudha jechuudha ijoolleen keessumaa haala kanaan eegattanii roobumaan arguu harkuma rooba kana qabachuu namoonni hedduun ta'ee boqonnanii dabatanii wallaahi rabbiin nagaan nama galee jechuudha rabbiin rooba rahmataa kana fudhatee ijoollee isinaa baasisu isinidha maashaallah jechuudhaan subscribe like share walii godhaa. Haala kanaan roobee erga roobee jedhee ammoo ittoo kennaa haaluma kanaan itti geessinaa roobullee jechuudha waa hojiin naman dhiisu namatti tola yeroo roobaa jechuudha hedduu namatti tola roobee guyyaa hundaa jechuu samoona kana booda ammootuyyuu ni caama sagaleen roobaa suni yoo isinitti dhagahamte dhageettanii yoo isinitti hin dhagahaminillee rabbiin nama nagaan biyya keessanii galu haa ta'u kunoo ilaalaa misirichi suni irra deebi'ee jechuu ammallee baay'ee dhiqaa jira qalamii misiraa santuu iyyuu bahee malee xurii dura irraa dhiqee jira isiniin jedha erga dhiqxanii qulqulleessitanii isa wanni sirri dhiquuf nama singiggeessaa haala kanaa yoo inni qulqullaa'e itti naqna jechuudha dura urgooytullee itti naqadhee jira mushakkala jechuu hin beeytanii miti yookiin bohaaraata mushakkala akkasuma ammootuyyuu absuudaa gurraachaaf kororimaa namni qabdan itti godhattan bareedaa isiniin jedha erga haala kanaan jechuudha bishaan itti geessinee waan hunda itti geessinee yoo inni wal fudhatee jedhe dura garuu sirriitti hin bilcheessinee mitiire wal fudhatee yoo inni jedhe dhadhaa kenna itti goonee zayitii waan itti baay'isneef dhadhaa itti godhuu waan barbaadee fi dhadhaa xiqqoo itti godhee keessaa irraa buusuu barbaada achi booda ammoo gara buddeena kennaa deemnaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sagalee isin irratti dheeressee laayik sheer gochuudhaan buddeenallee kunoo amma haadha buddeenaa tahee jira ji'a 7 har'aa jechuudha eelee sileessi wallaalee waan an ta'e yaadattan warri viidiyoo kiyya ilaaltanii har'aaf kunoo haala kanaanii maashaallah isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni meeshaa barbaadan meeshaan bituumatti jira
warri ergataa jiranillee hundi isaanii hin beekanii garuu roobaaf viidiyoo waraabuun meeshaa gaggurree baay'ee nu cinqee haaluma kanaan har'a waraaba bor waraaba doo jedhu isin jalaa bade garuu ammoo baduu qabu yaadalleen ta'u haasahalleen ta'u isinitti haasa'uu qaba malee baduu qabu dhugaa qabdanii hin baduu dhufee deebi'ee jira haala jireenyaati inshallah jireenya tana ammootu yoo danda'amee jedhe ammootu akkaa fi gara itti goona isiniin jedha. Maaliif jennaaniin maan nama balleessiti isiin hubadduu waan taateef kanaaf buddeen illee akkana jira haa nyaannu maashaallah tabaarakallaa oromoo kiyya guutuu isin jaaladha isin kabaja like share subscribe gochuun namni haaraya taatan qofti immoo namni viidiyoo 500 illee maallaalle laayikiin 500 ta'u ara garaa isin nyaatin laayikiin oromoo kiyya garaa isin nyaatin laayikii tuqu osoo jalqaba seentan osoo tuuxanii dhumarra dagattanii hin baatanan garuu na jaalattan kabajanii na jibbitanii illee odoon tahini ni irraanfattanii jedhee yaada ijoolleen hedduu wallahi helfoonii gurra kaadhee dhageeffadhe achuma dagadha laayikii odoon godhinnaan jedhanii keessan na dubbisan imoo kiyya bar na jajjabeessuu qofaaf osoo bilbilan narra gubanii waan isin ajaa'ibaa irra jaalalarraa jechuu kanaaf isin jaaladhaan illee isin kabaja buddeenni haala kanaanii yeroo gabaabaaf nama dhiba malee nama hin dhibuu isiniin jedha fayyaan faaya oromoo kiyya guutuu nagahatti horaa bulaa maal isiniin jechuu danda'a koomantiin yaada keessan guutuu naaf barreessaa naaf laadhaa kan hortu kan turtu haa taatu jedha eelillee wanni hunduuyyuu akkasuma mootuyyuu du'aayii naa godha wallaahi du'aayii teessanitti hajuma nama rabbiin irraa dhagahamuun beekamu an du'aayii naa godha maatii kiyya jaalalaa fi kabajaa du'aayii naaf godha isiniin jedha maal taate jettanii warri rifattan waan takkallee hin taane yaada qabaa ilmi namaa waan yaadu qabaa bakka kaayyoo qabu qabaa kaayyoo san yoo hajamee jedhe du'aayii firoottanii du'aayii maatii ofiititti hajama waan taheefi du'aayii keessan barbaade malee naga qaba gammachuu qaba horaa bulaa like share